Gaachanni sabaa WBO'n zoonii Baha Oromiyaa Aanaa Habroo keessatti haleellaa cimaa waraana PP irratti taasiseen humna waraana PP hedduu ajjeesee hedduu madeessuun hidhamtoota mana hidhaa keessatti dararamaa turan cabsee baasuun bilisa baasee injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP dargaggeessa Oromoo tokko haala suuqannee isaan ajjeesuu fi Aanaa Habroo magaalaa Balballeettii keessatti immoo tooftaa saamichaa baafachuun hawaasa nagaa akka malee saamaa jiraachuu himan. Godina Harargee Lixaa Aanaa Meeysoo keessatti haleellaa hidhattoonni Shiftaa naannoo Somaalee lola babal'ifannaa lafaatiif geggeessaa jiraniin gaagaamni lubbuu ilmaan Oromoo wareegamuu fi qabeenyi hawaasaa Shiftaa Somaalee kanaan saamamee jiraachuu himan. Hagayya 2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP dargaggeessa Oromoo tokko haala suuqannee isaan ajjeesuu fi Aanaa Habroo magaalaa Balballeettii keessatti immoo tooftaa saamichaa baafachuun hawaasa nagaa akka malee saamaa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee Lixaa Aanaa Doobbaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP dargaggoo Sulee Abdii haala suuqanneessan ajjeesanii jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Dargaggoo maqaan isaa Sulee Abdii jedhamu barataa kutaa 12ffaa kan ta'e waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP badii tokko malee rasaasa itti roobsanii ajjeesuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Dargaggoon kun badii qabaatee osoo hin taane dirqamaan gara leenjii waraanatti erguuf jecha mana barnoota ifa boruu biyyoo Kaarabaa keessatti yeroo isaan qabuuf jedhan jalaa dheessinaan ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP rasaasa itti roobsanii ajjeesanii deemu. Namni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise tokko ifoomseera. Oduu birootiin Harargee Lixaa Aanaa Habroo keessatti saamichi waraana mootummaa PPtiin hawaasa irratti raawwatamaa jiru akka malee hammaachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraattonni Aanaa Habroo miidiyaa walabummaa Oromiyaaf akka himanitti murni maafiyoota bilisiginnaa PP magaalaa Balballeettii irraa maqaa lakkooftuu bishaanii jijjiiraa jechuun hawaasa hunda irraa qarshii 5,500 saamaa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Yeroo ammaa kana magaalaa Balballeettii keessatti murni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP qooda hojii isaanii silaa ibsaa hawaasaaf galchan karaa tooftaa saamichaa tolfachuun muka ibsaa yookiin puulii tokko qarshii 35,000 hawaasatti gurgurachaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan ifoomsaniiru. Gaachanni sabaa WBO'n zoonii Baha Oromiyaa Aanaa Habroo keessatti haleellaa cimaa waraana PP irratti taasiseen humna waraana PP hedduu ajjeesee hedduu madeessuun hidhamtoota mana hidhaa keessatti dararamaa turan cabsee baasuun bilisa baasee injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Gabaasni oduu tanaa akkatti aanutti dhiyaata. Abdiin sabaa WBO'n zoonii Baha Oromiyaa Aanaa Habroo keessatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo gurguddoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa WBO'n zoonii Baha Oromiyaa Godina Harargee Lixaa Aanaa Habroo araddaa hundee dhaabaa magaalaa Daraartuu keessatti tarkaanfii akka bakakkaa loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irratti fudhachuun waraana PP hedduu du'aa fi madoon adabee waajjira magaalattii to'achuun hidhamtoota murna maafiyaa PPtiin mana hidhaa keessatti dararamaa turan cabsee baasuun bilisa baasee injifannoo gurguddoo argachuu ajajaan WBO bakkichaa ibseera. Jajjabeen WBO zoonii Baha Oromiyaa tarkaanfii cimaa fudhate kanaan waraana PP battalatti 15 ajjeesee 20 ol madeessuun hidhamtoota mana hidhaa keessatti dararamaa turan 10 ol mana hidhaa irraa cabsee baasuun injifannoo boonsaa argachuu hoogganni WBO bakkichaa ibsaniiru. Jajjabeen WBO zoonii Baha Oromiyaa tarkaanfii cimaa fudhate kanaan qawwee akaama 4 hidhannoo 4 qawwee boodatti hafoo 2 boombii 7 rasaasa hedduu fi akkasumas qophiilee waraanaa gosa garaagaraa hedduu duwida loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilisiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo ta'an irratti fudhatu daran cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Harargee Lixaa Aanaa Meeysoo keessatti haleellaa hidhattoonni Shiftaa naannoo Somaalee lola babal'ifannaa lafaatiif geggeessaa jiraniin gaagaamni lubbuu ilmaan Oromoo wareegamuu fi qabeenyi hawaasaa Shiftaa Somaalee kanaan saamamee jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi.
Godina Harargee Lixaa Aanaa MWO keessatti haleellaa hidhattoonni Somaalee babal'ifannaa lafaatiif uummata Oromoo irratti bananiin ilmaan Oromoo hedduun ajjeefamuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Dhimma babal'ifannaa lafaatiif lolli hidhattoota Somaaleetiin Oromoo irratti kan geggeeffame ta'uu fi shira murna mootummaa naftanyaa baltsiginnaatiin irra deddeebiidhaan saamama qe'ee fi qabeenya irraa buqqisiifamaa jumlaadhaan ajjeefamaa jirra kan jedhan jiraattonni Aanaa MWO tibba kana garuu bifa qindaa'aa ta'een lola guyyaa guyyaadhaan isaan irratti banamaa jiruun ilmaan Oromoo baay'ee wareegamuu fi qabeenyi isaanii saamamuu miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Hagayya 7 bara 2026 lola Aanaa MWO araddaa dirree balloo fi araddaa burii mulluu keessatti hidhattoonni Somaalee uummata Oromoo irratti bananiin qabeenyi jiraattota hidhattoota Somaaleetiin saamamee tikfatee bultoonni gama Oromoorraa namoonni 5 wareegaman jechuun jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbise ifoomsaniiru. Ilmaan Oromoo kanneen hidhattoota shiftaa Somaalee kanaan wareegaman kunneen manguddoota abbootii ilmaanii ta'uu fi umrii dargaggummaa isaanii irraa eegalanii roorroon daangaa darbuun uummata Oromoo naannicha irratti roorrisaa ture qolachaa turuu himaneeru. Namoota wareegaman kanneen maqaan isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe Abraahim Muhammad Isaa abbaa ilmaan 12, Ussoo Hasan Muhammad abbaa ilmaan 6, Kaamil Umaree Sheekaa abbaa ilmaan 9, Diinoo Abdullee Alishoo abbaa ilmaan 10, Ali Hasan Yusuf abbaa ilmaan 5 ta'uu kan himan osoo harka hin laanne weerartuu kuffisanii kufan jechuun dubbatu. Kana malees lola hagayya 8 bara 2026 gareen shiftaa hidhattoota Somaalee kun daangaa qaxxaamuruun uummata Oromoo irratti bananiin ola deemtonni 2 osoo ooyiruu irraa gara manatti galaa jiran ajjeefamuu itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeraniiru. Maqaan ola deemtota ijoollee Oromoo hidhattoota Somaaleetiin ajjeefaman kunneen Ramadaan Abdallaa Abdurrahmaan ola deemaa umrii waggaa 13 yoo ta'u, Najjaash Abdallaa Ahmad ammoo daa'ima ganna 12 akka ta'e miidiyaa walabummaa Oromiyaa addeeffateera. Ilmaan Oromoo yakka tokko malee shira mootummaa naftanyaa baltsiginnaa PPtiin ajjeefamaa jiraachuu fi hidhattoonni Somaalee deeggarsa mootummaa naftanyaa baltsiginnaa PP irraa argataniin jiraattota nagaa lafa isaan irra jiraatan irratti duulli labsame gaaga'amni ulfaatan ilmaan Oromoo irra gahaa jiraachuu fi lolli irra deddeebiidhaan taasifamaa jiraachuun hawaasni hedduu miidhamee rakkoof saaxilamaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Duris lafuma keenya irratti nu jibbanii nu dhiibuun lafeen abboota keenyaa lafa kanaaf cabe jechuun lafa lafeen keenya jalatti awwaalame amma immoo salphatti lafa keenya dhiifnee bakka deemnu hin qabnu wareegama barbaachisu kafaluutti jirra jechuun ejjennoo isaanii cinatti uummanni Oromoo osoo kutaa fi amantaa waliin qoonne tokkummaadhaan ka'ee falmachuun maafiyoota gadaa tokko keessatti seenaa biyyattiin qabdu daran hammeessuun dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuu bare bulguu Oromoota ajjeesuun afaan mi'eeffatee ololu dura dhaabbachuun qe'ee fi lafa keenya kabachiisuuf waloon tokkummaan kaanee haa falmannu jechuun dhaamsa Oromummaa dabarsaniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.